qabannee gaalala siinii jalaan gubbaadhaan akkasitti ilaalle hin nageenyetti gaalaalonni hundi isaa jechaadha wal jalaa fuudhani inni makkasidha ishiin kunoo akkas taate akkas gooti kunoo mana akkanaa deemti maaloodhama baay'ee hamma ilmaa kana fura qulqulluu waaqayyo tokko nameen kabajamtoota maatiiwwan waaqayyo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii dubroo maariyaam hundumti keessan kiristaanonni lafa jirtan maraatti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam nagaa jirtu ani nagaa kooti kun tawaahidoon deebii qabdii yuutuubii jedhudha egaa manna amantaa keenya tawaahidoon barnoota kamiifuu gaaffii kamiifuu deebii ni qabdi kanaaf hundumti keessan iyyuu baga gara yuutuubii kanaatti nagaan dhuftan yuutuubiin kun obboleessa Sanbii Tiyuubiiti egaa Sanbii Tiyuubii irratti sagantaalee garaagaraa isiniif dhiyeessaa jirra egaa hundumti keessan iyyuu akka yuutuubii keenya kana hordoftan isin gaafanna jechaadha yuutuubii lammaffaa yuutuubii kana irratti viidiyoon garaagaraa illee hin gadhiifamaa hin jiru waan ta'eef isa kanas jabeessuudhaa qabna waan ta'eef hundumti keessan akka irratti hirmaattan maqaa waaqayyootiin isin gaafadha jechaadha egaa guyyaa har'aa kana immoo mata duree isaa irraa akkuma argitan buna kana xoomii keessa dhuguun ni danda'amaayi walumaa galatti bunni ni barbaachisaa isa jedhu wajjin laalla jechaadha gaggabaabsineeti egaa yeroo darbe keessas asuma irratti buna dhuguun cubbuu qaba bunni ni eeyyamamoo sin eeyyamamu kan jedhu kaasne waan baay'ee barannee ture jechaadha egaa guyyaa har'aa kanas immoo buna dhuguun ni barbaachisamoo isa jedhuuf wajjin baranna jechaadha egaa bunnis qophaa'eera mucaan kun inni dhugamoon dhuguu xoomii keessa isa jedhu wajjumaan laallaa inni sinoon dhugdumoon dhugdan isa jennu wajjin ilaalla jechaadha egaa amma gara barnoota keenyaatti dabarree buna keenya booda irratti mari'anna jechaadha bakkuma jirtanitti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu waaqayyo hunduma keenya faana haa ta'u jechaadha egaan maatiiwwan waaqayyo egaa bunni uumama waaqayyo uume keessaa isa tokko jechaadha addunyaa kanarratti waaqayyoon ala kan uumame tokko illee hin jiru jechaadha isa ta'us akka ta'utti jechaadha isan taanes garan taane bakka ta'utti fidee bakka hin jirre bakka jiranitti gara jireenyaatti fidee kan uume waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jechaadha kanaaf iyyuu egaa yeroo darbees barattaniittu hubattaniittu bunni ni dhugama moo hin dhugamu isa jedhuuf xoomii keessa isaa ta'u yeroo biraas jechaadha buna dhuguun rakkoo hin qabu buna dhuguun gonkumaa rakkoo hin qabu garuu namoonni tokko buna dhuguun cubbuudha jedhanii kitaaba faana walitti fidanii waan garaagaraa kan godhan jira jechaadha buna dhuguun rakkoo hin qabu jechaadha luboonni garaagaraa iyyuu ni dhugu barsiisonni garaagaraa inuma dhugu jechaadha kanaaf iyyuu yuutuubii tokko irratti nan arga keessattuu afaan amaariffaatiin kan barsiifamu irratti namoonni hordofatan yoo jiraatan libboonaa tiyuub kan jedhu obboleessi keenya tokko yuutuubii isaa irratti bunni dhugamuu hin qabu jedhee waan garaagaraa kaasee barsiisee ture jechaadha yeroo darbe garuu buna dhuguun rakkoo hin qabu bunuma dhugna hundumti keenya yoo jechaadha kan rakkoo qabu garuu jira kan rakkoo qabu jira buna irratti kan rakkoo guddaa qabutu jira malee buna dhuguun rakkoo hin qabu jechaadha rakkoolee jiran kana keessaa immoo tokkoffaan namoonni tokko buna deemanii lagarratti kan daffisan jiru lagarratti daffisanii waan ta'eef kan gabbaran bakka yookaan immoo waaqa tolfamaa qaallichaa garaagaraa kan ittiin waaqessan jira inni sirrii miti tokko lammaffaan mukoolii guguddaa durii kaasanii turan seexanaaf irratti aarsaalee garaagaraa irratti qalan irratti dhibaayyuu garaagaraa dhibaayya waan garaagaraa irratti godhan achi jalatti deemanii daffisanii kaayyoo biraatiif yoo daffisan jechaadha kun sirrii miti jechaadha kunis sirrii miti yeroo xoomii keessa isaa ta'u yeroo kamiyyuu kaayyoo biraatiif buna daffisne taanaan waaqayyo hin jaalatu jechaadha waaqayyo buna naa daffisaa jedha jechuu osoo hin taane waaqayyoon ala waan biraa waaqessuutu hin danda'amu jechaadha kanaaf iyyuu haala kanaan deebi'aa jirra yoo ta'e kun gonkumaa hin danda'amu jechaadha inni guddaan immoo foon namaa nyaachuu nama zalazzalu jechaadha laala nama hamachuu hamiidha gaa buna irratti gaa ollaa walii waame dhugaan isiniin jedhaanii amma yoo isinii danda'ama ta'e nama itti amantan nama jaalattan nama ilaalcha akka keessanii qaburraan kan hafe buna wal waamanii isa dhugan kana in hirmaatina gara fuulduraatti namoonni tidaarii garaagaraa yookaan immoo gaa'ilarra jirtan bakka garaagaraa jirtanii gara gaa'ilaatti seenuuf kaatanis barnoota kana sirriitti hubadhaa buna nama isin faana dhugdan nama wangeela beeku nama kiristaana sirrii ta'e faana yoo ta'e malee tokko dhufee isa alatti ergi ati nageenyi moo akkas ta'e inni shidhaa safuudha maal akkana bakka namni bakka hin jirretti nama nyaachuu jecha nama boccooquu nama hamachuu bakka
sobaan walirratti murteessu isa hin argine kana gaa osuma dhageenyeetu kunoo ebeluun akkas ta'ee amma galaala safuudha saaf hin dhageenye malee nagarre mijaan keessattuu shamarran biratti jechaadha dhiisaa gaa wal bocoquun bunarratti jiru akka maleedha jechaadha kan hin jaalatamne isa kana keessattuu yeroo soomaas qofa osoo hin taane yeroo hundayyuu bunarratti isa nama hamannu safoon namaa nyaannu safoon namaa dhiiga namaa dhugnu dhangalaasnu kan isa namni osoo hin ta'in namaan maqaa hin taane namarratti moggaasu isa hammeenya keessa deddeebine waan garagaraa taasisnu kanatu sirrii miti malee inni kaan buna dhuguun homaa rakkoo iyyuu fidu jecha hubadhaa. Afaan namaa arrabni namaa kan nama dubbaturra jecha nama dubbatee egaa waan hin taane keessa kan nama galchu dhugaan siniin jedha waan baay'eetu jira jechaadha buna irratti warroonni waan qabu. Kanaafiyyuu buna dhuguun rakkoo hin qabu jechaadha. Xiqqoo egaa kanaaf buna dhuguun rakkoo hin qabu. Garuu siinii kan akkasitti qabannee gaalaalaa siinii jalaan gubbaadhaan akkasitti ilaallee hin dhageenyeeti gaalaalaan hundisaa jechaadha wal jalaa fuudhanii inni makkasidha isheen kunoo akkas taate akkas gooti kunoo mana akkanaa deemti maaloodhama baay'ee bakka hammeenya keessa bakka waan ijaan nagarre tokko faati bakka akka nama ijaan argiitti akka nama bira turiitti akka nama wajjin tureetti jechaadha bakka waan garagaraa kan taasisan dhugaan siniin jedha hammeenyi gaarii miti wal hamachuun gaarii miti jechaadha hamiin akka qaba jechaadha hubadhaa amma nama hamannu yoo walitti hifne jechaadha bareedaan jechaadha kanaafiyyuu wanta akkanaa kun sirrii miti malee buna dhuguun waan inni godhe yoo hin qabu waan ta'eef egaa maatiiwwan waaqayyoo egaa nuti kiristaanonni immoo akkas taasisuu hin qabnu jechaadha aadaa akkanaa aadaa boodattafa akkanaa wanta aadaa badiiti jechaadha eenyummaa fi aadaa eenyummaa fi sun taane eenyummaa bakka badii safuu keenya kan hin taane bakka duudhaa aadaa keenya kan hin taane hamii kana nama arrabsuu namatti kakachuu kana ofirraa balleessuu qabna jechaadha namnis waaqayyo isin jaalatu waan akkanaa jechaadha isinis ammasuma sun jechaadha amma mana ka tokkotti yoo nama hamattan ollaatti immoo isinitu hamatama jechaadha hubadhaa ollaa biraati immoo ollaa walitti naannees yeroo dhugu nama tokko achitti amannaa deemnee abbaa sun biratti immoo inni tokko deemee ati as taa'ii kunoo ebeluun akkanatti kunoo si kukkutaa jirti si kukkutaa jira mana ebeluutti akkanatti ati as taa'ii biyyi nagaadha jedhiiti jedha deemee achittis nama sun ikkoo suma faana hamachaa ole achi deemee immoo ebeluun akkas inni sun nufi akkas naan jette maaf akkas naan jettiranii walitti bu'u asitti seexanni gidduutti hin gammada jechaadha asii wal lolu isaan kuni bakka jireenya hawaasummaa hin hafaa waliif yaaduun hin hafaa wal jaalachuun hin hafaa waan baay'ee tofa jechaadha akkasumas immoo deemee inni sunis akkas siin jedhanii ati akkasidha bakka laalagaa wal bukeessu ta'a jechaadha jireenya kanaafiyyuu wanti akkanaa kun sirrii miti waan ta'eef maatiiwwan waaqayyoo yeroo hunduma gaarummaadha yoo deddeebine bareeda gaarummaadhaan deddeebi'uu nuuf fayyaa jechuu barbaadeeni kanaaf tsooma kana keessa gaa kan barbaachisu sagadadha kan barbaachisu wal kabajuudha kan barbaachisu isa dhabeef yaaduudha waliif yaaduudha hamma wanta hin taane waa'ee namaa walii hin teenye mari'annu waa'ee mana kiristaanaa manni kiristaanaa har'a qiddaasiin qaddafamee moo akkamidha barumsi maaliif dhabame mana kiristaanaa keenya maalitu barbaachisa mana amantaa baadiyyaa keessatti akkamidha mana amantaa magaalaa silaa haala kanaan barnoota kennu qiddaasii kennu mana amantaa baadiyyaa akkamitti bansiisuu dandeenya mana amantaa baadiyyaa keenya yoo akkam ta'e barnoota gahaa argachuu qaba jennee waa'ee kana buna irratti sagantaa garagaraa irratti teenye yeroo hunda akkama qulqullichi jedhe jechaadha yeroo hunda anaanne kan na yaachisu yeroo hunda kan keessa koo deddeebi'u waa'ee mana kiristaanaatii jedhe hubadhaa ዕለት ዕለት የሚያሳስበኝና የሚያስጨንቀኝ ስለ አብያተ ክርስቲያናቶቹ ሁሉ ነው ላላ ከናፊ ዋይ መነ ክርስቲያና ዋይን ኡመተ ክርስቲያና ዋይ ኡመተ ይንበረኔ ኡመተን በረኔ ካን አከም ጎቹ ቀምና አከሚት ሰገሌ ዋቀዩ ኡመተ ሁንዳፍ ገው ቀበ ጀኔ ቴኝ ያዱ ቀምና ጀቻ ወዳ የሮ ጾመ ከና ከሚን ደበርሱ ቀምና ሜ ማል ጎቹ ቀምና ማቲው ዋቀዩ ሐለ ከሚን ደበርሲኑ ዋቀዩ ከሚት ተራራ በየኬኛፍ ቡሳ waaqayyo kamitti gara keenyatti deebi'a yoo waaqayyoon yoo maal hojjenne gammachiisna
jennee yaaduu qabna jechaadha maatii waaqayyo. Akkas yoo ta'edha waaqayyo gara keenyatti kan deebi'u, waaqayyo nuun kan nu dhaga'u, waaqayyo yeroo hunda kan nu faana ta'u jechaadha. Haala kanaan amma fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos gaafa fannifamee fannoo irra ture sun jechaadha. Qaaliyoophaa fi Luqaas gara Emaawus deemaa jiru ture jechaadha. Waa'ee Kiristoos dubbatu jechaadha. Noo Naazreetichi kunoo fannifamee egaa waaqayyo fannifamee bakka waa'ee isaa kan dubbatan walumaa galatti fannifamuusaa waan garagaraa haasa'u jechaadha. Hubadhaa erga inni awwaalamee booda fannifamee bakka du'aa ka'umsa isaa kana nagarra inni fannifamee fannoorra akka du'e baranii akka awwaalame baranii san booda waa'ee isaa deemu bakka Kiristoos bakka barumsa isaa yaaddachaa waan garagaraa dubbachaa waa'ee dhuma isaa kana jechaadha kan yaadaa deeman. Waa'ee waaqayyo dubbachaa deemu. Yoo kana keessummaa fakkaatee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nama karaa deemu fakkaatee iji hafuura isaanii akka hin beeknetti jechaadha hin deeme jechaadha. Isaan faana deemee bakka isaan faana miilaan deemee itti galgalaa'e. San booda tuma haasaanii maal haasoftonnaan waa'ee Kiristoos haasaa jiran dhageenyi mootii kunoo Kiristoosii fannifamee ni du'ee Ayuudonni akkas godhanii awwaalamee waa'ee isaa haasaa jirra maaloo dhadhaniin jechaadha. Inni isaan faana suma deemu booda itti galgalaa'e silaa eessa deemtaa? Nu faana asuma bulii jedhanii. Wadda nu faana asuma bulii galgalaa'e nu wajjin bulii jedhanii isaan bisan san booda nyaata akka eebbisuu affeeranii nyaaticha eebbisee isaaniif yeroo qopheessu egaa san booda ija hafuura isaanii banamee akka Kiristoos ta'e baranii Kiristoos isaan biraa dhabame jechaadha yookaan isaanitti mul'ate isaan biraa deeme jechaadha laala. Kanaaf maal jechuu barbaadeni waa'ee mana kiristaanaa waa'ee waaqayyoo yaaduu qabna jechaadha. Kanaaf iyyuu tsooma kana keessa akkamitti waaqayyo akka dhiifamanuuf godhu cubbuu nama biraatiif kadhachuu bakka yaa waaqayyo hunduma keenyaaf dhiisi jennee jajjabina walii ta'uu qabna. Buna irrattis wantoota garaagaraallee walitti nu fidan kanarratti waa'ee akkanaa marachuu qabna malee waa'ee namaa ajandaa godhachuu hin qabnu. Kanaaf iyyuu buna irratti kan barbaachisu kanadha malee bunni homaa buna dhuguu dhiisuun cubburraas nama hin dhoowwu cubbuus namatti hin fidu. Kana malees immoo cubbamaas naman taasisu dhuguun cubbamaas naman taasisu dhuguu dhiisuunis immoo egaa akkasuma jechaadha. Kanaaf iyyuu bunni rakkoo hin qabu wantoota buna irratti godhaman kanadha jechaadha rakkina guddaa kan fidani. Kanaaf maatii waaqayyo egaa hundumti keessan iyyuu haaluma kanaan akka taasisuun isiniin jedha. Egaa viidiyoo kana yoo jaalattan like godhaa, subscribe godhaa, warroonni haaraa taatan share godhaa. Hundumti keessan iyyuu asiinis egaa waaqayyo yoo nu gargaare barnoota garaagaraa kaasuudhaan ni baranna. YouTube keenya kana egaa jajjabeessaa isa kanas YouTube lammaffaa kana nagaataa ulfaadhaa kabajamaa waaqayyo hunduma keessan faana haa ta'u nagaataan isiniin jedha. Ijji nagaa wal nu haa argu galanni waaqayyoof.